Tanaaf beektaa uummanni jajjabaan kun jabaatee wal qabatee siigaltee uummata keenyaa fi biyya teenya illee siigaltee waa godhuun barbaachisaadha. Beektaa namni wanni walitti dhufuuf waan gaarii tokko godhuuf wallahi egaa inshallah tiktok kanarrattis walitti dhufnee gama biraatiin ijoolleen Haramayaa jaarmeenii Haramayaa guddaatu jira. Gama hundaanuu nama keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Barbaachisa. Amma dura jalqaba dhabdee walaa baru. Namni wal fuudha qaba asirratti namni kun beeki yaada garaagaraa qabuutu jira. Hawaan garaa keessa qabatu akkanuma bakka kanamaan hin ganne deemtu jira waa meeqa namni yoo walitti dhufee waa meeqaatu as keessaa baha. Namni wal quba qabaachuun hedduu walitti dhiyaatee wal hordofuun haalarra jiru waan jiru adeemsa dabree fi waan keessa jiru hedduu wal quba qabaachuu wal hordofuun hedduu gaariidha namni keenya Haramaa keessa. Akkas dhugaa. Haramaya akkasoo. Waalaikum salaam Haramaya. Akkam ooltan nagaa. Nagaa alhamdulillah fayyaa. Wallahi alhamdulillah maal jirtan? Wallahi kun otanuma biyya teenyaatii fi Haramayaa tana siigaltee. Ayyee. Irraa dubbachaa jirra gaafatu warri Haramayaa bal'aadhaa seenaan teenya bal'oodhaa. Wal quba qabnu bara nuti jira kun teenya tun caala ni beektaa? Dhuguma bakka hundaas nama jirra garuu wal quba qabnu. Wal quba qabnu. Amma ijoolleen bakka biraa hundi gurubbii miseenjaraanis ni qabdi. Ati waa hedduu wal quba qaban. Nama Haramaa yoo biyya takka hojii jiraatan wal quba qaban ni mukaabile online irra dhiyeessi. Dhugaa. Sanifuu waan kanaan galan deemuuti warri duraa jiru kunis irra yaadu qabdan laal. Inshallah amma barraa. Uno tanuma faadha amma baleessa keenya Abdul Nasir kun amma giraanyi ganda amma giraanyi isaas kun ammoo wal barree anduraanoo kanatti hin beekne dhufee gisee innis keessaa haasoo. Ol naquu malee Haramayaa ta'uu isaan beekne. Uno amma seenaa amma giraanyii fi jenereeshiniin isaanii hundi akka ganda isaanii jirutu nutti himee bara. Seenaa makkaan ganaan fida ganaadhaan amma namaan gaafachuu jiruun qaba eessuma kiyya tokko fa'a. Eessumni kiyya qacollotti beeka waa'ee tanaa akkasi seenaa makkaan inumaa achi dhaqee namni silaa yeroo qabu biyya jiru achi dhaqee ganda isaa san qacollotti qorachuudha qaba manguddoo mata dhibbaa fa'aa jira. Dhugaa. Waan bareedaadha waa hordofuun gaariidha waa irraa baratte. Yaas akkas. Caala. Ayyee. Harroo daansaa. Ati. Caala harroo. Harroodha. Ani moo. Ana Haramayaa gandi keenya dura jalqaba ganda 01 diidhaa nuti karaa makiinaa warra tasfaayee kanarra. Achiini ganda raareetti ijaaranne. Ani maqaa kiyya qoosa abbaa kiyyaati malee warra Haramayaati. Harroolleen Haramaa uumaa. Harroon Haramaadha. Ani warra ganda raareeti. Jalqabni 01 tura. Bareeda tokkummaa jechuudha. Baay'ee tokko. Akkas wallahi. Isin oolli. Anis ibsaan anjaanii karaa addeellee san. Gobbee jechuudha. Jabaa kan beektan isaan filan. Eenyu beekaayyee gandi keenya oolumaayyee ganda kollaa ganda abbaa kiyyaattis jira. Ganda kollaa oolumee. Warra wantoota beektamee Abdii Ibrahim fa'aa warra daa'imna qabu tokko. Bareeda kunoo namni. Akkasitti wal barbaruun bareeddu bar. Bareeddu namni keenya wal baruun gaarii. Isaafuu waan kana edaa harkeetiin jarjarratti jira bira dabre. Akkas godhi ilaal gidigidee maqaa Haramaa kana qabaachuun bareedu maqaa biyyaa barreeffachuunis. Dura yoo Haramaa kan nama biraatu beekta. Namni si barbaada laal yoo gidee maqaa kana qabdu ammoo. Si goree si maqee wal bartanii yaatan yoo waan biraa dabaleessi. Dhuga wal baru waan guddaa. Akkas wallahi ni jirti ijoolleen isi. Isheen beektan taanuu qabii. Inshallah ni bareedna. Ni hojjaasu. Ijoolleen kiyyaa lammii jira ijoollee xiqqoodha ibsituu jira ibsituun Kaanadaa jirti Abdul Nasir Sudarbii jirta. Ani Kaayiroo jira Masri. Kaayiroo jirta.
Ah, bareeda waan bareeda akkasii abshiraa akkana walii dhufuun si galtee waan guddaadha hedduu. jabaachuu qabna bara waan biraatii mi bar seenuma haramayaa tana beekuu fi namni keenya kun wal beekuu waan guddaadha Dhuga dhuga. nama si galtee bar biyya isaa beekeetutu amma fakkeenyaaf an haramayaa yoon hin haramayaan beene harargeen beekeechuu hin danda'u beek yoon hin haramayaan beene oromoon beekeechuu hin danda'u dura si galtee bakka dhaloota kiyyaa beekuun dirqama kiyya rakkoo dhaloota kiyyaa bakka kiyyaa furuun dirqama namni Sa beektaa sa. akkasitti yoo akkasitti ol baate harargeefillee nama jabaa taata oromoofillee nama jabaa taata osoo bakka dhaloota keetii si galtee hin fayyadne harargeen fayyadachuu hin dandeessu oromoon fayyadachuu hin dandeessu irra guddaa namni keenya beektaa roguma tokkoon fiineeti bakka dhalootaa irraanfannee nama keenya gargaaruu irraanfannee wallaahi bilaash taanee beeka haramaan tun hayyoota jajjabduu qabdi jaalaa tanaayis garuu si galtee faffacaalee jirra Dhuga dhuga. inshaallah ammaati akkuma harree hojii ijaaramanii jajjabaa jira haramayaa global networkii jira sadarkaa addunyaatti facaarame Sa. asiinis si galtee chaanaala namoota keenyaa miidiyaa yuutuub illee haa ta'u tiktok kanallee haa ta'u wooma si galtee hundumaa chaanaalii nama keenyaa gurguddisuun barbaachisaadha Dhuga dhuga. Inshallah. akkasi wallaahi haasawa gaalamni isin saamne Ni jirra amma. Inshallah rabbi biraan dhaggeeffachuu ta'a. jira rakkoon qabu caalee haasawaa. abseen irra isan bilaabate wayin fite jee kutee bar nashiidaa dirreedhaa tanaa tolcheetiin fitee dhufa jeeti Namuu waan qabuun asirra dhufuun gaariidha. Waan yaadaa qabu, waan yaada isaa keessaa burqullee ta'u dhufee asirra wal bohaarsuun nuti ijaaramnee bareedaadha. Akkana war. namni laki akkanumatti muuxannoo fi waan bara namni keenya beektaa iddoon namni haasawallee itti baru bakka akkanaa tana iddoon si galtee beekumsallee irraa fudhattu bakka akkanaa kana wallaahi jabaachuun barbaachisaadha beeki akkasii Sa. inshaallah akkasitti anillee beektaa ji'a tokko dura naayiroobiin jira anillee haramayaa tana Ah. dhageettiin haramayaa laalee Ah. duuba haramayaan ni jira maqaan ni jira Ah. garuu hedduun gadde nama haramayaa keessatti hin argine Ayya. haramayaan si galtee dhuunfatamtee jiraachuun arga namni keenya hojii xiqqoo irraa qaba hojii guddoo keessan jiru daldala keessan jiru baajaa oofuu keessan jiru parsantii 95 magaalaa keessaa yoo laaltee nama haramayaa nama 3 jira taayiwaan san keessa hin jiru Namatti gale. Uummata akka keessaa nama keenya dhabeeti Namnummaan ati beektuu hin jiru. hin jiru wallaahi tun hedduu nama dhaga'amaa beeka Wallaahi. Nama Ah. gaddisiisa. hedduu nama dhaga'amaa Waan if jalaa dhiisanii halaala akaa fuudhaatu bara akkasitti if nama bachiisa bakka jirtu fi dalaga taawamee qaba. Biitii wallaahi baay'eetuutiif duuba deebitee jirti bara. nin gaddee wallaahi namni akka malee gaddeettiin gaafaan deemu duuba maal haa goonu jeettiin ijoollee Ani bara Itoophiyaa guyyaa dhumaatiin si arke jee ati guyyaa dhumaatiin si arke anu guyyuma saniin deemuuf karaan jira ture. Si akkanatti Ismaa'eel dubbisee karaa xaabiyaa kana akkanachi deemu halaala irraa si arke. Usmaa'il poolisicha Eewwa inni illee dura as ture gaa'ii amma haaree deebee. dura ture yaas asitti hin jijjiirame naan jee waliin haasaa bar turre Eewwa se dubbisuus carraan harkannee ture suma biraan dabree firraa. wallaahi dhugaa dubbachuuf akka malee natti dhaga'ame maaliif naan ji haramayaa nuti ijoollee haramayaati garuu haramayaa sanirraa namni keenya amma wanni amma saalaan natti dhaga'ame beektaa ijoollee nama 20 ol ijoollee injiinaroota warra maraateen arge warra Wayii siigaltee sanii ol ta'an yuunivarsiitii wallaahi warra beekaan hedduu keenya dhaga'ame jiru dhugaa dubbachuuf abbaan qabeenyaa hin jiru namoonnummaan sila ati ijeettee yaaddu takka hin jiru bakka si rifachiiste akka malee wallaahi. wallahi nama rifachiifti kana laaleetiin Ijoolleen akka malee nuti niin ija gadde ijaaf qabdu guyyaan waan dhukkubsatee kaan maraate wallahi dhagguma jira akka malee gunaaf cinaa jira. wallahi akka malee si galtee waan nama laala isaati duuba guyyaan deemu
ijoollee nama kudhan sii galtee mee hojii xiqqoorraa eegallu inni nama kudhan tokko listiroo irratti sii galtee maallaqa barbaannee hojii eegalchiifnee jirra beektaa akka Haramayaa Global Networkiitti ijoolleen kudhan ardaa duwwaa takkaa 5 duwwaa 2 5 amma ijoollee san kunoo torbaan kutaa kana hojii eegalanii beektaa namni haala danda'uun nama keenya sii galtee utubuu osoo qabdan. namni sii galtee biyya alaa jiru kunis osoo nyaadhu jaanii namaan kannine hojii xiqqoorraa sii galtee gama hojii guddootti akka deeman nama keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Beekama. Wallahi ani hedduu na dhagaame Maaliif sitti hin dhaga'amne nama dhaga'ama? wallahi nama dhagaama tan irra dalin inshaallahti Inshaallah yoo inshaallah. rabbi Ol dagannee barra namni hundinuu adda faffaca'eetiin ol quban qabu malee kun nuu mitiiti. Nama nun geenyeetitu biyya isaa guddisuu jira. Dhabaa isaa cinaa dhaabbachuu jira. Waa hedduu takkaa jira. Nuti ammoo maal akka wallahi ta'e beekne bicha ol quban qabnu namnummaan takkaa'u. wallahi ati akkasitti sii galtee faayidaa buusudha amma namni bara ummanni mee ummata laal ani warra tiktok kana kan hin arge asirraa deemeeti ganda isaanii dhaqee rakkoo nama isaanii sii galtee miidiyaa kana Dhabaa isaa dhiyeessee ilaala baadiyyaa deemee akkasiin nama gargaaru hedduu jira beeka. beekama wallahi nama hedduu jira. Hedduu garaa nama nyaatan nama hedduu takkaa jira. Khayraa barumsa fudhachuu jirru hedduu jira. Akkasuma. Rabbiin waa gargaaru dhisi hanga dandeenyu nu mokorra. Ni boqora inshallah. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Bismillah warahmatullahi. Yooyyaa. Akkam oltan caalaa nagaa? Nagaya dansa akkami nagaya. Nagaya wallahi fayyaa. Baga nagaan dhuftan ammaas. Baga nagaan nu eegdan kun dhufne alhamdulillah. Reefu bara ol seeneeti. Bilbila narra bu'een gabbu'ee nagaa qabtanii? Fayyaa qabna kunoo har'a Abdunaasir warra Meegatii jaamanii muummaatti dhufne? seenaa abseen dhufee kutee wayi wali qindeessitee kutee har'a nashiidaa takka Haaya. Hayyee. Gaarii goote caalaa keenya. nashiidaa Akkanuma kootti ni dhufa. Ni dhufna inshallah ni dhufna warra. akkanuma kootti hin badini. Ni jirra inshallah sai sabanna inshallah. Ganaa dabarra waan gaarii takka hojjannaa rabbi jedhu. Inshaallah rabbi si haa gargaaru. Nuti shumaa jabaa edda sikkaanii dhiifama nu godhi. Edda hedduu Aya seenee. waan sirriiti bara. No waan sirriiti bara waan godhu qabnu bara. Wallahi siigaltee yaada bareedaadha yaada siigaltee anillee fudhadhe itti deemu qabnu wallahi baatii takka dura Haramayaan ture Footoo akkaataa taatee biyya dhaqxeenii? biyya dhaqeetitiin duuba Haramayaa gizeen dhaqee Haramayaa maqaan ni jira nama Haramayaa tokkoon keessaa dhabe namni keenya siigaltee hojii keessa hin jiru hojii xiqqoorra hin jiru bakka daldalaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf gaddeetiin dhufe Ammaas warri dur hin jiru haa biyya namu biyyaa baane. lakki warrummaan siigaltee Haramayaatu dalaguma tana keessa hin jiru amma hojii xiqqoorratti hin jiranii amma baajaaja harka 95 warra biraatutu oofaa hojii xiqqoorraa siigaltee namni keenya keessa hin jiru ijoolleen teenya siigaltee nama 40 nama 20 kun kan hin argee warra injiinaroota kamaraatee ijoollee jajjabduu yuunivarsiitii keessaa qabxii gurguddoo fidde kanaarra ifinaasaa deemtuun arge wallahi hedduun gadde dhugaa dubbachuudhaaf. Stress irraa jechuudha. Istireesarra wallahi akkasitti ilaalee titiin anilleen duuba deemu nama kurnan tokko hojii listiroorra ijoollee yatiima jaarree hojii eegalchiifnee jirra alhamdulillah kunoo dheengaddaa taane eegalanii amma dalagachuu jiran akka ajaa'ibaatti. Waan gaarii. Akkanuma eegalanii barcaa'a. Namni yoo hin daleenya yoo namaan fayyadee itti nama fayyada wallahi namni keenya beektaa walli dhufuu nu barbaadu. Iddoo nama biraa fayyadan namni nama ifii yoo fayyadee homaallee sitti hin dhaga'amu beekte. Sitti hin dhaga'amu. Kanaaf namni wal gargaaruu ifumaaf yoo biitii biraa san hin geenye yaa wal guddisu jirtaan dubbumaan jeesanii. Akkas. Namni keenya wal bira dhaabbannee kan qabu waan qabuun kan qabne immoo yaadaan gartee tokkummaa akkasii lafatti ilmaan biyyaati ilmaan Oromoo nu jennu san gartee wal agarsiisuu wal bira dhaabbachuu wal gargaaruu kan qabu kan qabne gargaaruu achirraa eegala achi booda itti dhufnaan argeessa Oromoof kana
Utuu balaan ta'e dila. dhuga. Jechuun bar Because duraa namni si galtee namu bakka mana isaa fi bakka gargaaru jira. dhalootaa Kanaaf maali? gaabari namni duraan takka jechuun ni haala. Laakiin amma harri hin jiru maaliif namu mana fi gargaaru jira rakkina hin qaballa. Wanni Dhuga. namarra ilaalamu hin jiru. Namu biyya fi kunaan biyya carcar jaa, an direedoo jaa, an kana jaa. Ijoolleen teenya ni jira. Like nutis bika irraa dhufne qabna. Dhuga. Bakka itti dhalanne qabna jechuudha. Bakka sanitti namni isin warri nutis isin jala deemna sii galee. Namu yaadde amma ijoolleen addaati yaaduma kiyya kana qaban hundi isaaniitu because nuti wal argine Dhuga. jechuudha dhiyaa kana irratti. Kun waan ta'uu qabu bara. Kun waan ta'uu qabu beektaa namni duraa Isin bakka jabaadhaatuma dhalootaa wal jabeessaa waan takka suutuma eegalanii ichi ol guddisan beekte. dhuga dhuga. Ati duraanuu nama beekeetiif dadhabee si beeknaa ammaas hin dadhabin akkuma waa hunda Inshallah. bakkaan geessaa namni waan Inshallah. dandeessu Eegallee amma. rabbi isin haa gargaaru. Amma eegallee amma jalaanaaf nu barra. Hin Waa hafina hedduu goonaa ijoollee tuutaa teenya hedduu suutatti takkaa wanni jira. cuftii oobsaan malee namni lafaa keechirra ga'e hin jiru barcaala. Dhuga Oobsumaan. dhuga akkas. Dhuga. Kaayif hin beekne Wallee. suuta barata Dhuga. akkasi. Akkasitti Eh. wanni amma fi miskiinummaallee nurraa xiqqaatti namni nama fi biratti hin nyaatu laa. Garaa laaffachuu eegala. Biyya fi gaddeebuu eegala. Rabbi si haa Dhuga. gargaaru. Akkas akkas Hanga inshallah. Akkas. Abdulaasir dubbadha. Ayyee bar isiniif dhaggeeffachuu jirra. Wallah obboleettiin teenya beektaa yaada Dhugaasii bareedaa addaan deemaa fida. dhuga jatte wallah. Akkasi waan jiru yaada jiru haa wal quba qabaannaa wal hordofnaa ni jirra isin cina jirra nu cina jirtanii. Akkas. Kanuma jiru kanuma haramaa kan hundaafuu ni jirra. Akkana. Inshallah waan jiru waliin mari'anneetuma akkasitti tabba baana tokko taanee rakkoon takka hin jiru. Inshallah akkana bara wal quba qabaachuun waan guddaadha. Waan guddee. Inshallah inshallah. Namni beektaa yooni bakka kee bakka dhaloota keetii bara namnummaanuu bara akkuma Oromootu isteeppii qabdi beektaa wannummaan hundinuu isteeppii qabdi. Yoo amma fakkeenyaaf haramaadhaan bakka han irraa dhaladde saniif si galtee jalqaba bakka saniif bu'aa buusuun qaba. Osoon bakka saniif bu'aa hin buufne Harargeedhaa bu'aa buusuu hin danda'u, Oromoodhaa bu'aa buusuu hin danda'u. Namni si galtee akkanatti yoo jabaate saba kanaafillee uummata kanaafillee faayidaa buuftaa beeku. Amma fakkeenyaaf rakkoo wanni ta'e nama keenyatti obboleeyyan isaa nama isaa osoo hin gargaarre si galtee gama biraa gargaarsa kuta. Si galtee bakka silaa dirqama itti qabdu sanni dhiisee jechuudha. Wanni san faayidaa siin taatu. Kanaaf fakkeenyaaf an haramayaa ta'ee rakkoo uummata kiyyaa haramayaa rakkoo biyyatiyyaa rakkoo nama kiyyaa dura si galtee fureessitiin rakkoo si galtee akka Harargeetti jirtus akka Oromoo jirtus akka Itoophiyaa jirtus akka Afrikaa jirtus itti deemaa beeku. Namni kana keessa dabarraa nama jabaa ta'a. Yoo adeemsa kana keessa hin dabarre namummaa hin taatu kara tokko tarkaanfachuu hin dandeessu beeka. Wallaahi. Waaqeeti manni dura bu'uuraan eegalamaa bara yoo bu'uura if jala dhiiftee bakka biraan itti barnu man danda'amne. Waan danda'amne. Tana dhugaa hojjete dura misoomni dura mana keessaa kan gala. Mana keessa Ifirraa kaanee magaalaa teenyarraan akkasitti nama keenyarraan kana waan jiru wal quba qabaannee kana godhuudha qabna malee osoo kun rakkoon tun hanqinni jiru walirra laalanii osoo kun jiru karaa biraa tarkaanfachuun faayidaa nuufillee hin qabu. Waa takka waan qabu. Dhugaadha. Wallaahi beektaa rabbiin si galtee uummata haramayaa kanallee rabbiin ni jaalata. Haroo haramayaa amata 17 si galtee dhabamte rabbiin deebisuun beektaa alhamdulillah uummanni keenya beektaa. Shukriillee galfachuu qabnaa. Amma fakkeenyaaf gaafaan haramayaa dhaqee guyyaa sabtiitii fi guyyaa aladaa doonii sanarra ba'uu hin dandeessu. Maaliif hin dandeenye beektaa? Teessummaa tanaa dhufa biyya garagaraati. Kaan Adaamaa hin dhufe jaa, kaan Direedhaa hin dhufe jaa, kaan Finfinnee dhufee ittiin hojiidhaaf dhufee haramayaa tana si galtee laalu malee halluun haramayaa firees si galtee nyaadhu malee hin galu jee guyyaa sana hin harkattu jechuudha. Har'aan tana si galtee namni waliif dhaamaa jira. Haramayaa laaltu malee hin galin. Haramayaa doonii haramayaa sana si galtee duraan gatamu kaati.
amma kun odoonis taphatooraa jira iskoollee ifaa jira ijoollee teenyaa jira jijjiiramtuu wallaahi dubbinu booda egaa hedduu takka namatti tolti biitti teenyaa akka malee waa si galtee asii guddachaa asichi kajeelaa jira boosa addaan waa wanni hundi dhiiroo akkanumatti rabbiin abrii hunda riski hunda ajijjiiru jenneeti wallaahi anfaan akka keessa kiyyaatitti haaroo maa taloon keessa dheeduun biraa deemen gaafaan deemu. ee Kun amma kan booda haa rabbiin fidee madda isaa ka gaafa duraa gaa karaa kuchise dureenis kuchisumaatu fidee guute alhamdulillahi ammaan tana akkaataa doonii sanuu akkaataa itti hammayyootee gartee waa hundi achirraa bar amma dura bar sanumaa waa hundara waa heddurra hojjechuudhaatu hafee bar. akkas gana Ganaadha tunu waa meeqa irratti hojjechuun hafe ganaa yaada ol dabarfatanii haala itti gartee namni iddoo bashannanaa achirratti wanna ta'ee akkaataa itti bishaan kunis itti gabbatee gartee ittiin waa keessatti hin haramne itti wanna ta'u kana hunda godhuu qaban yaadanii.